أديرو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمي شابو كم ناجرتا فجادة الحمد لله. اتفوف والله كل سرير وان الرمون الرا والمريتو قبو إجا تقاجرتن قرو حواسني أرمو قربرتيو إسن تكاسي أرمون الران تنا وان قبرمان مليليك الراحات إلى حاجة ما إسانقولني توتو إتأس ديماجر دومي ستأس ديماجر خنا أرمون الراح التخرفا واجرتي نتي ملت ماليف خن أكمو تمتي مكا أرمو هبتادا أمة أرمو بدرش داجر خوني حال نتنون ديماجر في حال نتي أرمو في يوم كان سبب موت أورمو وجين قبرو من اللي ولدتك أبيه خرطه كله ليسان جرو أدفج آسيتي أكنا مني إسات اللي متان قبل نقول آجرا ميوان تنا أكتو كنت حالالو ورين دينا ولدت تهاني والنياتا في هجوهم نقبة تقوي أمبوس آدا سنقبن أرمو إسان درانو جايوا جانين تنا كاني إثيوبيا واني جامتوني هن رئيس الرتي جارم تتانا أرألي أمتا خنا أندرستمي قرآتي قبرما براتي فرفي فتاجرن قرو أرمون تنرى خرفا واجرتي حجوني أرمو هو حالا خميني وان كان approach God آجر هو جنة هو هندا هو we are running behind the pallet وكفرن جنجتو نما وان باب درد إيبا حدودوبا دي مجتو وان كان أكاتا أمان تنها حيون نكوني سلا أكاتريفو جتتي وان سلا هلا دوبة تجارة هلا دوبة والمرياتو كباني أرد دررت أصو هم كرفاوين دررت بكي أولولي إسام فجأسو دندوتان الرتي حقم تكفو هدو دوبة كرفاواني نانجلتو أمو هنده باهو دوبا إيبرة إسان كن أمالي يرون هندبره قتا أني لفتي في كرفي سوق أباني نميتو بجلان في تآجر خنا يامني هد دوبتي ونسي قدي ما جروتانا طولان تاتو دركمان تاتو بؤنكه أولمو أمو خفاتين أتخفتو أرمو دارا غوتي دري أودان غوتي وان كان قتيني ولين مرياني جرى خنا اللي أكت درود عبتو دنديج مالف نمتشخوني أبدي أرمو داتي سيبتي إنيو إسان الربدات همالي إسان الرويامي خنا أصوبه إنه أكملتي أرمون إنه وجين فرتاته إنه وجين أبتوك أبديو جنة أرفانو في فانو شميز نتفر راكم سيفي شميز نخنو خيان ونجتو إسان كنا وجين أبتون يو أبي رحماته ملي أبي رويامي إسان ياسني جرتين تيبل فيلين وان خلين وقوتي تي جراجرما وان نتي خجبودن ديس تك بكرة عبتين وخجبودن ديس هنكبتو أمو مالتو أرانتنا رفيو جنيلالي أرمو وان أمان دوره هنتهن بكا مستيك بولا أمان دوره تنكفين سنيمي تترفاجرتو وانين أرميت كونين كابوتانا خيستي أركين إثنيتوكا كابسون أرمودا يرو هدورا غلورا ديهات
ammoo waliigaltee Oromoo bakka silaa dhaabbattu marii silaa gudura godhatuu qabdu osoo hin godhatini ar'aan tana kufaatii lakkaawaa jirre taakallaa masadi jenne gaafa xaaliyaan irraa kaasii hiree dhufe akka himanitti seenatte hoguu himanitti Oromoo fireen kannamtee eenyu wajji buluu barbaadan eenyu keessin bulchu barbaadan jaamee hireen kannamtee fidan sun hiree takkaatiiti achinnaa qabadhu gaafa Somaaleeti Somaaleen akkasitti jarattii cabsitee awaashii gajjechaadha Oromoo harka Oromootiin gabrummaa biraa Oromoo irratti wanni godhuu dhalaa Oromootii fi qabeenya Oromoo hoggol seente saamuu eegallaani Oromoon bakka dhaabbattu wallaaltee ifii dhooynee deebifne kan kana godhe wanna qofaa mihi waraanni bilisummaa Oromoodhaa Somaalee dhawaa Amaara dhawaa jaanjawee jidduu tanatti Oromoon bakka dhaabbattu irraa filatuu dhabinsaaf gabrummaa san firraa xumuruu dadhabde tun talammadaati tan sadaffaadhaa tanarra keessa jirru tuni tasadaffaati Oromoon arra yoo dhaabbattee if gaafattee waan kana hiikaatiin kennine osoo kana jaanjoynuu warri gubbaatis dhufanii yooni abiyyi kan kaasan taate akka tireefu jetteeti dirreen uudaa Oromoo taateeti waraanni bilisummaa Oromollee waan silaa jala dhihaanne jaantana kophuu isaanii meeshaa jarattiin sadeen qabdu wogguu walit dhufne Oromoon arra harka duwwa jirti jechuu dandeenya waraana abiyyi lakkaawwatuun ibsa buudhanatti fakkaatti maaliif waraana jechuun akkaataa ati itti jaartetti ol jettuun ol gad jettuun ka gad jau kumniti facaate waraana siin taatu akeeka tokkotti hin jaaramne saniifuu waraanni dargiidhaa gaafaan diigamu facaan dillisuun waraana bilisummaa Oromoo seenee hagi seenu sunu akkanu godhe ni beeyna kontrol godhuu dadhabne ummata keenya jeeqaa qabsoo tana bakka takkatti dhiibne maal mahaa dhufaa jechuudha. Arraan tana humniti arraan tana jirtu tuni humna qulqulluu Oromoon keessatti jaarame kuni humna guddoo gaddeemu jirtu tanaa wajjiin humna sadeen tanaa wajjiin walgitaa isobne male saniifuu arraan tana wanni arraa eegalan ummanni arraan tana yookaan hoo jaarmeeni arraan tana bakka lama sadi jiru kun hammaan tana walit dhufee wal mari'atu deemu kun waan bareeda wanni bareedduun isaan itti jiran tuni akka daftee walit surqoqtu tahuu qabdi arraan tana isaan angoo abiyyi boodde isa jaanii wanna jaan tuni pointii bareedduun ati kaafterraa arra waan silaa hojjatuu qaban dhiisanii abiyyiin boodde isa waan godhaniif yaaduun tan bakka miilaan dhaabbatan itti yaaduu dhaba isaaniitiitu mul'ata waan kana itti yaaduu qaban arraan tana jarri kuni dura silaa tokko taane jaanii nu gabbahanii akkaataa itti waliigalan nu himanii diina gaddeemu jiruu fi han harkaanu qabullee negoosheet hojii godhuu dandeenya isaan silaara tokko tahanii tokko tahuun isaanii tan dhugaadhaa joollee dirreetii wajjiinis negoosheeshina diippilii gatta'anii duubatti hojjetanii humna teenya tan gaara jirtuu fi ta dirree keessa jirtuu fi tan ala jirtutu yoo takka taate jarattii gubbaa gaddeemtuufis abiyyiifis deebisuu danda'an yoommoo faffacaa tanaan anis
Hopun dhaabbadhee tumaan akka Oromoo cinaa tokko fudhadhee isin abaluus jaarmeen shani moobaareen Oromoon qabtuun namuu Oromoo addaan qoqqooddate waa takkallee akkuma kufaatii amma dura lakkaawaa turre kanatti kufaatii biraa ta Oromoo miliyeenaan itti dhumtu kurfeessaa jirra. Qabsoon Oromoo galii dhihaatuufillee hin teessu. Yoommoo ar'aan tana kana dafanii dura goolabanii wanni jaarmee Oromoo taate kan bilisaa kakawweedhaan deemus kan karaa dimokiraasii jedhee wanda jiru hundi walitti qabamtee gatteessee namicha angoo harkaa qabu wajjiin harritti deemaa jirtu boollitti dura jirtu hunoo tana. Arra nu fakkaadhuutiiti waan duraan nu gootu san achi lafa kaa'i heera nuti jennutti bulu akkaataa isatti xumura godhan yoo mala dura hin goone isaafis hulaaba hinsaa kurfeessanii fi gattaa'anii wajjiin haasawanii namicha bulguu kana baqaa Oromootiin akka hin nagganne Oromoo kan finne malatti godhu qabanii kan ja'uun qaba. Galatooma isin dheeradhe fayyaanaa ta'a. Galatooma deeroki ulfaadhotis sagantaa keenya gama xumuratti deemaa jira lakkoofsa keenya duwwaa jaha takka afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha lama afur saddeet jaha takka afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha lama afur saddeet gabaabdu toggaa haasoo keenya xumuradhe kaabni rakkoo isaa habatee caba isaa suphatee garaagarummaa isaa dhiphisee habeetee seenaa hojjechuudhaaf beetee walitti dhukaasaa dhiisee nukaasaadhaan qophaa'u jira. Wayyaaneen reedii, Shaabiyaan reediidha, Faannoos reedii. Nu ammoo sadi taaneeti bika sadi dhaabbataa jira. Afuroo jechuu dandeessanii haa saduumaa jennu warra paartii mormitoota paartiidha mootummaa mormitootaa fi bilisa baasaa bikka sadi jira. Walii nuti as deemtuun beektee waan laayyoo miti waliigaluu qabna. Mee gara hayyee garba xumuratti otoo hin deemne dura mee gaafii istiraatiijik taatee isan gaafii tarsiimoodhaati isan gaafadha. Gaafin tarsimoodha wanta kabeetee paarotaayizi yoo godhuudhaaf tamtu irra fardii fi tamtu sunnaadha akkasitti adda baasuu qabdu tamtutu murteessitu tabulfachuu dandeessuu jira jechuudha. Mee gaafii kiyya wayyaanee plus Shaabiyaa plus Faannoo moo Abiyyi kamtu irra hama yeroo ammaa tana keessatti kamtutu heegaree keenyaaf irra hama. Warri beetee boo waan ammaas deemtu tanaatu ta'amma jirturra daranii warri yattan takka naa hanna. Warri lakkee boo Abiyyiidhaatu isaan daranii yattan lama naa hanna. Asumarrattuu haalaallu jechuudha. Garaagarummaa siyaasaa maarree sarachuu wadhiisa itti rakkatinaata garaagarummaa siyaasaa keenyatti wadhiisa. Wanni immoo ol gaafannu Shaabiyaa fi Wayyaanee fi Faannoodhaatu Abiyyii daranii yoo kan dhufan taate. Warri yattan takka naa hanna. Lakki Abiyyiidhaatu Shaabiyaa fi Wayyaanee fi Faannoorra daranii hamaadha kayattan ammoo lama naa hanna. I think tana beekun nu barbaachisaa jechuudha. Because gaafii tana akkasii sirreeffanne qofa haa tarkaanfii waan godhuu qabnu irratti deebina. Yoo senaariyoo lachuttu yoo Abiyyiidhaatu irra hamaa kan jennu taate beektee ammas gaafii lammaffaadhaati. Hayyee irra guddaan keessan nama lamaatu Abiyyi irra hamaa jee nama sadii namni kaan irra guddaan Faannoo fi Wayyaaneedhaatu irra hamaadha. Tokkoffaa yoo even beektee wanni beektee Wayyaanee fi Shaabiyaan Faannoon Abiyyi irra hamoodhaa heegaree keenyaaf kan jennu taane wani nu godhuu qabnu maaligaa mooraa teenya kunuunsu. Mooraa teenya kunuunsu siyaasa keenya qopheeffachuu waraana keenya qopheeffachuu dhugaa jirtu sifitti himu. Dhugaan ifitti himuu qabnu waraana nu qabnu haa abdannu waraana bilisummaa Oromoodhaati shakkii takka malee.
Waraanni bilisummaa Oromoodhaa faannoo ofirraa dhokuu ni danda'a. Yoo faannoo fi ammoo wayyaanee waliin dhufte dubbiin ni jabaatti. Yoo immoo shaabaan irratti dabalamte hajoolluma teenya ficcisiisuu malee waan ittiin waan moohuu dandeenyuuti. Maaliif gootummaadhaaf odoo hin taane hidhannoodhaafu lakkoofsa isaaniitiifu. Ati reyaalitii kana liqeeffachuu qabna. Meegaa reyaalitii tana fudhachuu qabna. Waraana bilisummaa Oromoodhaatiin kophaa keenya roorroo kaabarraa dhuftu deebisuu hin dandeenyu. Lammaffatti hoggaas deebine yoo ammoo abiyyiitu irraa hamaadhaa ka jennu taane irraa hamaa ka jennu taane ammas even more complicated goonee jira jechuudha. Maaliifii wayyaanee fi shaabiyaa fi faannoo irratti PPC fi dabalee jechuudha. So nama miliyoon lamaan loluu dandeenya barka amma realistika ta'uu qabna. Waan takka beekadhu tadura lolanii fi taboodatti wal lolaniitu jiraachuu qabdi. Powerity jiraachuu qabdi. Laal lola addunyaa lammaffaarratti Raashiyaa fi Ameerikaan isaan lamaatu waliin adawwiidha jechuudha. Raashiyaa fi Ameerikaanu waliin jaalatan. Haa taatu ammoo maaltu fi beeytee naazii sadeen kanaatu beeytee dorgommii keessa seenee jechuudha. Ameerikaa fi Ameerikaa fi Raashiyaan naaziitu irra hamoodhaa jette jechuudha. Ameerikaan Raashiyaarra naaziitu hamaadhaa jette. Raashiyaanis Ameerikaarra naaziitu irra hamaan wal taasiftee naazii san moohanii lola isaanii san bulfatanii eega naazii moohan booda miraasa adda baafatanii jechuudha. Jarmanii fi addunyaa tawaarsootiif naatotti adda baafatan. Maal jechuu barbaadneeti yeroo ammaa tana keessatti yoo haabaatu irra hama agaanis akka nama dhuunfaa kiyyatti sagalee kanneen kana jettan taate I think abiyyiin gaariidha beetee jeellee sanii faarsuu baadhu akka dhuunfaa kiyyattis yoo yaadii kana gaafattan taate anis kaabumaan irra sodaadha jechuudha. Haa dhugaa walitti himaa deemnaadha. Ila guddaan keessanillee sanuma yaaddan fakkaata. Hoggaa akkas taate egaa moodeela warri lammaffaadhaa san qabaachuu qabna. Yeroo ammaa tana keessatti tactical alliance nu barbaachisa silaa faannoo fi shaabiyaa fi kan hojii miti. Mooraan teenya tuni tactical alliance uumachuu qabdi. Jara kana irraa deebifnee eega jara kana cabsine walitti deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gaa maaltu ta'uu qabaa goone I think ololli kara hundaanuu dhaabbatee de-escalate goone mootummaanis beektee olola isaa xiqqeessee mormituulleen warri beektee haala jirtu akkanillee olola mootummaarraa xiqqeessitanii xiyyeeffannaa keenya hundinuu gara kaabaa kana tahee dhimma beektee rakkoo mootummaa irraa tana bulfachuu dandeenya kaaba kana fira dachaafne bulfachuu dandeenya wa turizaa yaada beeka tarsiima irraa haasawaa jira. Tatarra wayyaallee mee isanillee shaakala sammuu teessan daleessisa dhaamsi baleen keenyaa qabnu warra waliin dhufaniif warri beektee marii irraa tana qopheessitan galata guddaa qabdanii akkanattuu mari'achuu waan nu barbaachistu irraa turre galatooma. Ammoo ta'ammaa tana beektee nagahuma wal gaafadhaati. Beektee obbo Baqqalaa Garbaadhaa obbo Jawaari namo akkam adeera kiyya nagaa fayyaa qabda obbo Jawaaris beektee iskeel gabbisaadhaati beektee adeeroo akkam nagaa fayyaa nagee wal gaafadhaati addaanuu turtanii nagee wal gaafadhaati haa oltee bultee waliin jaa gaaddisa beektee mariidhaatiif ballama qabadhaa deema waa takkalee nutti hin himina. Ajandaan abiyyi boodaa hajuu sani adeeroo achuun geenye banuti achuun geenye. Waan abiyyi dura waan tana dura dalagamuu qabdu hedduudhaa jira. Bineensa nutti gaddeemu kanarraa sirriitti mari'attanii tarsimuuf dandeessa lafa kaayyattanii bineensa irraa harkaanuu qabu kanaafillee mala lafa kaayyattanii dogoggora keenya kakalee isaa san sirreessuudhaaf waan kalee isaa tana balleessan jettanii ceebuu buufannee
سياسة خيني خيستي ترسمو ورانا خيستي ترسمو سياسة خيستي ترسمو دبلوماسي خيستي ترسمو إفن هواسة خيني جارو في هجنسا خيستي مريم بيتي بكا بيتي اتخوفني لالتني لما دا كم كف نتي إفجارو ديبتني إفجارو إرنا خيني بوتشو إيجا وهندت أمر التنبودا وان إرنا وليغال تنسان بفا بيتي إمامتت بوليسيتي جيجيرتني ورود مابي خلق أبتني أمت أورمت تقبو قابل برايو سني هافس يرو تيسان فرد دارت تفيرا والربياتي حالة الماتشو إفن موتم ما ورد تفيرا أبي يقفا ببردبين أبي يقفا لالينا خابي يروياتي سبونا نمجرا چو يسرنا سن كيسا يو إسان تولتن بيتي center of one gravity ni jirama choy yo shift tabe ka siyasa yo isan wal gurmay sitani afata kota tani batan khachi khay saile beete wala made mujru khuni isan tayni dufa choy duga rabbi ibsu daf qabso tayni khaysa beete woni pipi ram to danjo tu ye choy taamata shanta mishana ka qabso tayni bikange ni gote so ka malaika si fin godina e choy malaika si fin godina wonni go dabu qabum mo mali wala tufadda ta amari hadda dogoggor khaysan khayal lemiti do wori dogoggor khaysan sarifadda bika irratti wali tiguta wali galati ala nugacha da sagata kaje tuburanna ga wari balbiltaniya dakhlatani li ufadda wari hor daftari le galatoma haga computer fakatu wali dacharuti nagawaga ke sarutra thank you